ruh jedhu kun waan meeqa irratti akka dubbatame eega qur'aana keessatti hin beeyne taatan ruuhii maa akkana fassartan ruuhiin bara akkana jedhameera ayidallam qaliilatul ilmi daruuratun ala sadri jechuudha suura 17 suura 17 suuratu Israa keeyyata 36 irratti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmu waan beekumsa ittiin qabne tokko immoo hin hordofin jedha. Sura 16 immoo keeyyata 43 fi sura 21 suuratu Anbiyaa keeyyata 7 irratti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yoo kan beeyne taatan abbootii beekumsaa gaafadhaa jedhee jira. Kanaafuu waan hin beeyne keessa fiigu yookaan nama keessa salphatu beekumsaa malee beekamtii argatu maa barbaachise waan wallaalaan hin gaafatanii qur'aana nurraa baradhaadha wayaa ajaban li amri rabbina. قرآن نكوني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة فرتمي توك كيتا فرتمي توك اتفقون دندي سقافي كي إفانا اتفقات أي قافي ديبي كو يادة تفوفت اتفقونا يادة تفونا رقسي قافي ترونا يادة تفونا أنا ما تشيكين كنا إباجرا مالفنا إباجرا تقارب بچو يوته beekamtii beekumsa malee jedhe beekamtiin beekumsa malee otoo hin beekin waan eenyummaa isaan beeknetti rakkachuun ana miti eenyu akka ta'e hundumtuu beekaa jechuudha waan aadaa isaan taane kan hordofu waan kan isaan taane kan hordofu ana miti eenyuyyuu beekaa jechuudha asirratti argaa jirra ani waajiidha inni immoo eenyu akka ta'e argaa jirtu jechuudha saba keenya lammaffaa waa'ee ruuhiitti fufee mana gaafata sheekiin kun sheekh maal taatani ruuhiini daangaan darbinsiin jedha Allaahuuni Ameerikooti dhiisiisiin jedhe araraa seeraa irraa eeggi itti duraan darbin itti gaafatan ta'a guyyaa qiyyaama waan Allaahuun quraana keessatti dhiisaa isiniin jedhe itti duraa hin bu'ina itti hin bu'inaa isiniin jedhe suuraa Israa keessa suuraa 17 keessa ta'a 85 irratti akkuma jechaa turte anis si dubbisaa ture Ameerikooti dhiisaa jedhe kanaaf irraa of eeggadhu suuraa 26 suuraa Shu'aaraa ayyaata 92 fidaa jirtu isa sanarratti ruuhi amanamaatu isa buuse jedha malee Jibriiltu buuse kan jedhu Arabii isaa keessa hin jiru maa Arabii isaa dubbisne Jibriil jedhu jira hin jiru itti rakkatinii dhiisi suuraa 26 kan Oromoon nageessanii arraba dhiisaa isin jechaa ayyaati darraba maanni ammoo dhiisi ammoo please nu jalan dubbatin namni waan mayaatee odeessaa namni nama gowwaarraa baratu gowwaarraa dhiisi Amo ila inni kuni hiikoma Qur'aana sanuyyuu faallaa qabee himaa bar. Ammoo nu jalan dubbatin akka sanuyyuu hin jiru laa. Abba daqiiqaa kun aadaa abbaa madoosha kana iyyuu kunoo gaafa nammaa isa wal jedha. Hichi. Naadhaa biboo daqiiqaa koo. Mitas gabbaa kitaaba keessa irraa dubbataa irraa maali kitaaba keessa hin kabajjanii a'uuzu billaa. So itti naafa daqiiqaa koo. So itti aansuudhaani sheeka gaaffina gaafachuun keessanii sirrii ta'een warra kitaaba waan taaneef. Waa'ee Qur'aana dubbisuu kootina gaafattooti immoo maali sheeka fakkeenyaaf quraana kana keessatti amma jechoonni hiikaan qabne dhibbaa oltu jiru yookaan ni haasofne. Quraana isa kamirraa na gaafattaa jedhee si gaafannaan immoo quraanni tokkumaanaan jettee deebite. Mees ilaalaa yaa saba keenya. Quraana isa kamtu tokkoon jedhaa nama. Hin mul'atu isinitti. Kun quraana. Kunis quraana laala warshiidha kun. Quraana isa habsi jettanii isin baadhattanidha. Kunoo kunis jira. Gosa hedduutu jira jechuudha quraanni. Fakkiin isinitti agarsiisan ture suuraan illee baase. Yoo xiqqate quraan 24tu jira. Isin garuu quraanni tokkumaatti ni haasoftan umurii keessan guutuu. Quraana isa kamiin immoo na gaafattaa obboleessa koo. Mee quraana isa kamiin na gaafattaati? Isa usmaa walitti qabee gubeedha. Eeyyama eenyuutiin gube usmaa kan jedhu ganaa si gaafadha. Isa fakkeenyaaf isa walaan keessaa nyaattee na gaafatta. Hadiisa sunaan ibnu Maajaa 1944. Isa Aishaan keessaa haqameera jettee na gaafatta. Quraannoo hin eegamne hin tikfamne eessarraa na gaafatta. Quraana mata Afrikaa qabdee irraa mudu bisitti agarsiisa jennaan suuraa 66 keessaa sitti agarsiiseera. Ayata 12 maal jedhamee ibsame isa gadameessa isa Maariyaam ishee qaama sana keessatti afuufameedha ruuhiin achitti tokko. Maariyaam ishee qaama sana keessatti isa afuufameedha tokko. Lama quraana nu buuse sin jettaniidha. Quraanaan laa buuseettan ammoo takka turtanii Jibriiltu fideettan lafa sin qabnu dhabne jechuudha. Sadii ruuhiin namti kun immoo ishee nama keessa jirtuudha jetteeti immoo sila. Ruuhii kana uumamtuu gochaa jirte ta'e uumaa gochaa jirte nuun galle. Kanaaf yaa sheekha waa'ee ruuhii gaafa na gaafattu amma sitti meera. Quraanaaf allaajji walitti hin bu'inii irraa dhaabbadhu.
Amri Allah keessaniiti jedhanii. Garuu Allah waa'ee kanaa beekaa waan jiru boodarra si gaafadha. Gabaabaadhumatti waan sitti himu anarraa quraana barachuun gaarii siif ta'a. Maaliif gaarii siif ta'a? Quraanni gosi garaagaraa akka jiru baratta. Tokko. Quraana kana keessatti gaaffiin deebiin qabne akka jiru baratta. Daqiiqa abbaa madooshaa. Daqiiqa ol deebis. Daqiiqa dhumatee jira. Sadii. Dhumatee jira. Dhumatee jira duubatti hin deebisin. Segeendii qaba. Sadii. Quraana kana keessa fakkeenyaa fi mee fakkeenyaa quraana irraa waa baneessitti agarsiisuu daqiiqaa qabaadha. Yaa saba keenya. Mee quraana kana keessa walaalaa. Jechi kun amma kunoo yaa mammarataa jedha. Birdilimsii marate moo fooxaa marate? Quncee marate moo fo'aa marate? Jechuun dhumateera. Charjiin illee na cufataa jira. Mee amma miyuuti irra kaadhaa dhiifama wajjin. Hayyee maal jennaan Rabbii subhaanahu wa ta'ala suuraa 16 keeyyata 105 irratti miyuuti irra kaadhu jammarsiise rakkoon hin jiru. Suuraa 16 keeyyata 105 irratti innamaa yaftaril kadhiba alladhiina laa yu'minuuna biaayaatillah wa ulaa'ika humul kadhibuunedha. Ya salaam. Eega sanii maal jennaanii qur'aanaa ammoo kaammoo Aishaan re'ee nyaatte jedheedhe. Kana ammoo hadiisa daciifaa fi dadhaba kana ammoo asirra fidee sii garsiisa. Sunan ibnu Maajah bichaa osoo hin ta'in musnada Imaamu Ahmad keessa illee jira. Beekamaadha. Dhibee rasuulaatiin shaagalamne eega sanii ayata wayii siree kiyya jalaa daabbaa jette sanuu re'ee wanti jedhu hin jiru bakka sanitti. Daabbaa jechuun kullumaa yadubbu alal ardi. Wanni fakkeenya beelladaa jedhame muluurra gadhiifama. Re'ee jettee kijiba keeti. Hayyee eega sanii garuu hadiisni sun daciifa ta'uu isaa asirratti sii ibsa. Hadiisa ammoo maal jennaanii hasanii sahiha daciifa mawdu'a gargar baasteen beeytu. Sahiha yoo jennee fi akka bayquniyyaan kaahetti awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Isnaaduhu lam yushaz wa lam yu'al. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Kana ammoo beekumsa malee haasa'u irra nama gaafatu wayyeessin jedhee jira duraanuu jechuudha. Kana waan ta'eef walumaa galatti ammallee taanaan sirritti dhagaha ummata keenya. Ruuhii hiikaa isaa sin gaafanne. Hiikaa Yahudaanuu fakkeenya ammoo mushrikootatti gaafii gaafadhaa ettee Nabi Muhammaditti ergitee waa sadii gaafatanii turan. Suuraa Kaaf keessatti argatuu hin dandeetta. Eega sanii gaafatanii jennaanii gaafii san irra suurama Israa kana irratti jechuudha. Sababaa qaba aayaan kun. Sababaan isaa mushrikoonni Makkaa Yahudaa gaafatan. Nabi Muhammad annabiyyiidha jedheetiin nu dhibee jira. Waan isa chaalenjii goonuun nuu kenni jennaanii eega sanii ammoo maal jedhan? Gaafii sadii gaafadha jedhan. Gaafii tokkoffaa ruuhii irraa gaafadha. Lammaffaa warra goda keessatti badan kan suuraa 18 keessatti dubbatame san. Sadaffaa Zulqarnayni suuraa 18 keessa kan argamu san gaafadha jennaan eega sanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebii deebise. Wa yas'aluunaka anir ruuh. Quli ruuhu min amri rabbii. Ansan sin gaafanne hiikaa ruuhii sin gaafanne. Chaarjiin na cufataa jira yoo na cufateef yaa. San sin gaafanne. Jechi ruuhii jedhamu kun waan meeqarratti dubbatameera Qur'aana keessatti. Waan meeqarratti dubbatameera. Tokko Jibriiliin argannee jirra. Lama ammoo ruuhii si keessa jiru kanaan ruuhii jedhamee jira. Lammaffaa Jibriiliin argannee jirra. Suuraa 97 keeyyata 4 fi suuraa 26 keeyyata 193 irratti Jibriil ta'uu argannee jirra. Kahafe sanniin naazara zarimee waan haganaa irratti dubbatameera jedhi. Hiikaa isaa sin gaafanne beeki. Ammallee taanaan sirri na hubadhu waaji. Hin dheessin. Beekumsa yoo ka qabdu taate sirritti na hubadhu. Ruuhii hiikaa ruuhii sin gaafanne. Sagalee isaa na bira badeera. Poos godhee tafaan jira daqiiqa. Sagalee isaa jira isin bira. Qabii fi ustaasiin ibsaan fite na fakkaata. Ibsaan duratti fitee turachaa turanii.